Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyoon hundumaa keessaniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii boonsaa addisuu guutiitii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa. Har'a waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa ibsaa addaa fi ariifachiisaa ta'e yeroo darbee dargaggoota magaalaa Gidaamii keessatti waldaa kiristaanaa keessattuu kadhachaa jiranii waraana mootummaatiin ajjeefamanii ilaalchisuudhaan ibsaa ariifachiisaa baastee jirti. Akkasumas mariin araaraa mootummaa fi WBO gidduutti adeemsifamaa ture ammas irra deebiidhaan akka adeemsifamu jaarmiyaan uummata Oromoo bakka bu'u gaafatee jira. Godina Qellam Wallaggaa Gidaamitti ajjeechaa amantoota irratti raawwate ilaalchisee ibsa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatiin kenname. Waldaan kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa seenaa tajaajila waggoota 125 lakkoofsee kan qabdu waldaa biyyaalessaati. Waldaan kun baroota lakkoofsee kana keessatti dhalootaa dhalootti kan ce'u tajaajila waliigalaatiin yookaan holistic ministry misoomaa fi guddina biyyattii keessatti gumaacha guddaa gochaa turte. Gochaas jirti. Yeroo ammaattis dhibbaan kan lakkaa'aman piroojektota misooma waliigalaa kutaa biyyattii hundumaa keessatti geggeessaa kan jirtu yoo ta'u, hojiiwwan kanaaf qarshii biiliyoona lakkaa'aman hojii irra oolchitee jirti. Amantoota ishee miiliyoona 12 ta'an gita gurmeessitee waamicha ishee tarsiimoo bal'aadhaan bakkaan ga'uuf dhamaa jirti. Kana ta'ee utuma jiru garuu waldaan kun baroota darban keessas haa ta'u yeroo ammaa keessa jirru kana keessatti qormaata gurguddaa adda addaa keessa darbuudhaan har'a geessetti. Kanaafis mata dureen ibsa kanaa ragaa tokkodha. Kunis mootummaan naannoo Oromiyaa godina Qellam Wallaggaa Gidaamii ganda mana hamoo keessa jiru waldaa tokkummaa mana hamoo makaana Yesuus jedhamuun beekamu keessatti Sadaasa 14 2016 halkan keessaa sa'a 8 irratti amantoota kadhata addaatiif mana sagadaa keessa turan namoota 17 keessaa dargaggoonni 9 qaama hidhattoota eenyummaan isaanii ifa hin taaneen humnaan uufamanii bakka tokkotti haala suukkanneessaadhaan ajjeefamuu kan ilaallatudha. Haala kana ilaalchisee miidiyaaleen biyya keessattii fi kan addunyaa gabaasa bifa adda addaatiin kennaa akka jiran ni beekama. Haa ta'u iyyuu malee karaa waldaa kiristaanaa keenyaatiin amma ammaatti yakka kana ilaalchisee ibsi bahee hin jiru. Kunis kan ta'eef karaa mootummaatiin dhimmichi hordoffii argatee haalli isaa karaa amansiisaa ta'een uummataaf ifa ta'a jedhamee eegamu irraa kan ka'edha. Amantoonni ajjeechaa suukkanneessaa kanaan jireenyi isaanii darbee akka armaan gadiitti mul'atudha. 1. Taliilaa Lammeessaa Taasisaa 2. Tolinaa Lammeessaa Taasisaa 3. Taamiraat Lammeessaa Taasisaa 4. Qabbannaa Bulchaa Guutamaa 5. Geetaachoo Beekataa Taayisaa 6. Hiikaa Ayyaanaa Yaadasaa 7. Jireenyaa Dingataa Teessoo 8. Solomoon Dingataa Teessoo 9. Siraaj Danuu. Namoonni kun hundumtuu umurii dargaggummaa keessa kan turan yommuu ta'u, akkuma armaan olii argamu dargaggoonni 5 kan maatii lamaati. Namoonni 4 immoo abbaa maatiiti. Ajjeechaan Gidaamitti amantoota waldaa irratti raawwatame kun isa duraa miti. Kana duras bakkoota adda addaatti ajjeechaan jumlaa amantoota keenya irratti raawwatamaa ture. Keenyaaf waggaa darbee Wallagga Bahaa Saasigaa keessatti amantoota sagada guyyaa dilbata irra turan keessaa amantoonni 15 gurmuun qaama hidhattootaatiin mana sagadaa keessa ajjeefamuu akkasumas Wallagga Dhihaa Aanaa Boojii keessatti amantoota sagada dilbata irra turan keessatti dargaggoonni 3 qaama hidhattootaatiin ajjeefamuu fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti amantoota irratti yakki ajjeechaan kana fakkaatu raawwatamaa turuu isaa tartiibuun ni danda'ama. Ajjeechaawwan suukkanneessoo kana ilaalchisee dhugaa fi haqni ifaa akka ta'uuf waldaan sagalee ishee yeroo adda addaatti dhageessaa kan turte yoo ta'e illee deebiin homtuu hin argamne. Mirga jiraachuu namootaa sarbamee lubbuun isaanii tarkaanfii hidhataatiin yeroo darbu qaamni kana dalageenyuun yoo ta'u qoratee seeratti dhiyeessuu fi nageenya uummataa mirkaneessuun akkasumas haala uumamee irratti uummataaf odeeffannoo amanamaa kennuun itti gaafatama mootummaa akka ta'e seerri mootummaa biyyattii haala hin morkachiifneen ni mirkaneessa. Waldaan keenyas kanuma amanti.
Kanaafis qaamoleen gita federaaltis haa ta'u gita mootummaa naannootti seera tumanii fi seera raawwachiisan jecha Sadaasa 14/2016 aanaa Gidaamitti amantoota keenya irratti dalagame dabalatee kan duraanis turanii yakkoota kana fakkaatan hordofuudhaan seeratti akka dhiyaatan akka godhan akkasumas haalota kana ilaalchisee uummataaf ibsi amanamaan akka kennamuu waldaan kiristaanaa keenya ammas cimsitee iyyatti. Sagaleen ishees akka dhaga'amu haqnii fi mirgi dhala namaa akka seera biyyattiitti akka mirkanaa'u dabaltee gaafatti. Kanumaan wal qabatee taateewwan yakkootii bifa adda addaatiin biyyattii keessatti mul'ataa jiran harka guddeessaan nagaan dhibamuu irraa kan ka'e ta'uu isaa amanamaadha. Kanaafis rakkoo hundeedhaan buqqa'ee biyyattiin biyya lammiiwwan ishee yaaddoo malee keessa jiraatan sodaa malee iddoodhaa gara iddootti socho'an biyya mirgi dhala namaa qabatamaadhaan itti kabajamee fi biyya misoomaan dagaagde akka taatuuf mootummaan karaa danda'ame hundumaan araarrii fi nagaan akka bu'u kan duraanii caalaa kutannoodhaan akka dhama'u waldaan kiristaanaa akkuma kanaan duraa ammas cimsitee gaafatti. Nagaa fi araarri buusuudhaan tokkummaaf godina biyyattii irratti godhamuu hundumaa keessatti qooda fudhachuufis qophee ta'uu ishee dabaltee mirkaneessi. Waaqayyoo maatiiwwan gaddee irra ga'e hundumaa jajjabina isaatiin haa guutu. Nagaas biyya keenyaaf haa baay'isu. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa Sadaasa 24/2016. Mariin marsaa lamaaf mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduu Taanzaaniyaa, Zanzibaarii fi Daarii Salaamitti adeemsifamee osoo milkaa'ina addaan citee deebi'ee akka eegalu jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan 23 gaafatani. Jaarmiyaaleen kunneen waraana waggaa 5f Oromiyaa keessa lubbuuf qabeenya hedduu mancaase dhaabsisuuf mariin karaa nagayaa filatamaa ta'uu akka amanan ibsanii jiru. Ammas dhiibbaan qooda fudhattoota idil addunyaa murteessaadha jedhan. Qaamoleen lamaanuu faayidaa siyaasaa cinatti dhiisanii faayidaa uummataa dursuun amanamummaa gaariin Oromiyaa tarkaanfachiisuuf waadaa galanii mari'atanii waraana dhaabuu fi araaraan xumura akka qaban jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa dhaamanii jiru. Wanti gama lamaaniinuu hubachuu qaban injifannoon waraanaa salphaatti kan hin argamnee fi dhumarratti mariin kan hin oolle ta'uu isaati jedhani jaarmiyaaleen kunneen. Jaarmiyaaleen Oromoo kunneen xalayaa isaanii qaamonni lachuu hatattamaan gara mariitti akka deebi'aniif dhaamani. Mootummaan Itoophiyaa waan danda'u hojjetee tarkaanfiiwwan ABO waliin wal amantaa fi nageenya ijaaruuf barbaachisan irratti akka bobba'u waamicha dhiyeessanii jiru. Akkasumas ABO fi mootummaan Itoophiyaa fedhii wal dhabdeen kun fidee hubatanii araarama kabajaa fi qajeelfama irratti hundaa'e irratti akka waliigalan jabeessanii gaafatanii jiru. Wanti biraa yoo ta'uu baate uummataaf jecha hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka waliigalan jaarmiyaaleen waamicha godhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun barreessaan olaanaan IGAD qaamonni lamaan dhimmoota hafan furuuf marii marsaa haaraa akka jalqaban abdii qabaachuu himanii turan. Kana malees Ameerikaan wal dhabdee kana karaa nagaan furuu fi uummata Oromiyaaf nagaa mirkaneessuuf kutannoo akka qabdu ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Ameerikaa dubbatan. Jaarmiyaaleen Oromoo Ameerikaa haala mijeessotaa fi taajjabdoota gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa dhimmoota hafan furuuf waliigaltee dhukaasa dhaabuu galmaan ga'uuf marii marsaa haaraa akka jalqabu akkuma kanaan duraatti jala bu'anii